Nagaa fi araarri Waaqayyoo bakka jirtanii fi haala jirtan hundumaa keessatti isiniif haa baay'atu. Obboloonni koo jaallatamoon maatiin Tiriiniitii Miidiyaa Neetwoork akkam jirtu? Nagaa keessanii jirtu? Ani obboleessa keessan hojjetaa Wangeelaa Guutaa Naga'ooti. Har'as barnoota keenya qo'annaa mul'ata Yohaannis akkuma wajjiniin jalqabne kunoo har'as immoo ergaa itti aanu ergaa waldaa Phergaamoo qabadhee isinii dhiyaadheera. Akkuma kanaan duraa sheer gochuudhaan hiriyoota keessan affeeruudhaan toora Tiriiniitii Miidiyaa Neetwoork sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya akka taatan jaalala Waaqayyootiin isin affeeruun barbaada. Baay'een keessan laaltanii keessaa baatu malee sabiskiraayib hin gootanii. Sabiskiraayib gochuun immoo homaayyuu isin hin miidhu. Akkasumas immoo mallattoo beellaa banaa gochuudhaan yookaan immoo xiyya yookaan karsarii asii gad agarsiisu tuquudhaan mallattoo beellaa sana ol kan jedhu yoo keessan yeroo nani barumsa garaagaraa gadi dhiisu beeksifni yookaan immoo notifikashiniin isin bira ga'aa jechaadha. Salphaadhumatti ergaa kana argachuu waan dandeessaniif beellaa akka tuqxan akkasumas illee yaada keessan koomentii jalatti akkanaa keessan gawaan gaafii isinitti ta'ullee akkanaa keessan jaalala Waaqayyootiin isin gaafachuun barbaada. Egaa barnoota keenya kan darbe keessatti ergaawwan waldoota Efesoon fa'aa ilaallee turre. Itti fufnee har'a immoo ergaa waldaa Phergaamoo kan ilaallu ta'a. Ammas irra deebinee isin affeerraa Tiriiniitii Miidiyaa Neetwoork sabiskiraayib godhaadhaa. Hiriyoota keessaniifis sheer godhaatoo akka isaan sabiskiraayib godhan gargaaraa isiniin jenna. Waaqayyo Gooftaan yeroo keenya nuuf haa eebbisu. Itti fufna. Seendubee Phergaamoo yoo ilaallee maqaan Phergaamoo jedhu hiikaa lama qaba jedha kitaabni tokko. Tokkoffaan Phergaam jechuun gaa'elaa dhaabuu kan jedhu hiika akkanaa qaba. Kunis immoo waldattiin dhuma irratti erga Waaqayyo itti dubbatee akeekkachiisa kennee fi akeekkachiisa sana raawwachuu waan dadhabdeef biyya lafaa wajjin walitti makamtee yookaan immoo biyya lafaa wajjiniin gaa'ela dhaabde jechuun biyya lafaa wajjiniin walitti makamtee waan biyya lafaatiin dhuunfatamte biyya lafaatti heerumtee jechuudha. Hiikni lammaffaan immoo ol ka'uudha. Waldattiin lafa ol ka'uu irra waan dhaabbattee fi lafti isheen irra jirtu sun ol ka'aa waan ta'eef sababii kanaaf Phergaamoo jechuun hiika gaa'ela dhaabuu yookaan immoo heerumuu fi ol ka'uu hiika jedhu lama kanaan qaba jechaadha. Magaalaan Phergaamoo bara 282 dhaloota Kiristoos dura giddu galeessa teessoo Seeluudis taatee tajaajilaa turte. Bara 13 dhaloota Kiristoos dura eegalee bulchiinsa Roomaa jala yookaan immoo gita bittaa Roomaa jala turte jechaadha. Magaalaan sun Simirnaa irraa naannoo maayilii 48 gara kaabatti fagaattee argamti jechaadha. Gara kaabatti fagaattee argamti. Magaalaan kun wantoonni isheen ittiin beekamtu yookaan immoo Phergaamoon tun kan isheen ittiin beekamtu keessaa inni tokkoffaan mana kitaabaa guddaa kitaaba 1200 qabuutu magaalaa kana keessa jira. Inni kan biraa mana qorichaatiin baay'ee beekamtuudha. Isaan kun egaa Waaqayyo yeroo waldaa kanatti mul'isu Waaqayyo isaan kana waan beekuuf akkaataa isaan eegaluun isaanitti mul'ate booda kan laallu ta'a. Mana kitaabaa guddaa kitaaba 1200 qabuu fi mana qorichaatiin kan beekamtu akkasumallee akka waraqaatti irratti barreessuuf kan itti gargaaramaa turan keessumaa kitaabni qulqulluun gara jalqabaatti kan irratti barreeffame biraannan biyya kanatti akka inni hojjetame argina. Inni biraa teessoo beekamtuudha. Iddoon suni baay'ee teessoo beekamaa qabdi. Magaalaan kun sababni teessoo seexanaa jedhamtee beekamtuuf immoo galmaa fi waaqolii tolfamaatiin kan beekamtuudha. Qabxii afuraffaa kan jiru teessoo seexanaatiin beekamtuudha. As keessatti otoo hin barreessin dirree ta'a. Teessoo seexanaatiin beekamtuudha jechaadha. Teessoo seexanaatiin biyya keessatti beekamtuudha waldaan tuni. Egaa Phergaamoon kana kanaan kan ishiin beekamtu. Kanaafuu Waaqayyo waa'ee manni kitaabaa guddaan kitaabota 1200 qabu kun manni qorichaa beekamaan biyya kana keessatti argamu kun biraannan biyya kana keessatti argamu jiru teessoo seexanaa biyyattiin ittiin beekamtu. Magaalaan kun immoo teessoo seexanaa jedhamtee kan ishiin beekamtuufis immoo galmiif waan tolfamaan
achi keessa guutanii waan jiraniif jechaadha. Waaqolii tolfamuun biyya kana keessa jiran kun tokko skaapiloos kan jedhamudha. Skaapiloos jechuun waaqa fayyinaa jedhamee waamamaa. Namoonni dhukkubsatan hundi qullaa rafanii bofti qullaan isaanii kanarraa bofti qulqulluu jedhanii isaan amanan halkan dhufee irraa deemee fayyisa jedhanii amanu. Bofti qulqulluun hin jiru. Bofti kamiyyuu xuraa'aadha yookaan immoo seexana jechaadha. Sababni isaatiiyyuu seexanni al tokko bifa bofaatiin maqaan isaa macaan qulqulluu keessatti waamame waan jiruuf kanatu waaqeffamaa ture. Kanaaf namoonni dhukkuba isaaniitti irraa fayyuudhaaf dhufaniitu mana qulqullummaa bofaa sana keessa qullaa isaanii ciisu. Sana booda immoo bofti inni qulqulluun sun dhufee nurra deemee sana hin fayyina jedhanii amanu jechaadha. Waaqni tolfamaan lammaffaan biyya san keessa jiru Diyaaniyoosis kan jedhamudha. Diyaanoosis waaqa daadhii wayiniiti inni kun immoo. Kun waaqa machooftotaati. Kan machooftonni machaa'aniitti sagadan jechaadha. Yeroo wayiniin ga'u dhuganii machaa'anii waaqa kana kan ayyaaneffatan waaqa machooftotaa jechuudha. Inni kun immoo kan akkuma isin jedhe daadhii wayinii dhuganii jechaadha kan itti sagadan machooftonni waaqa machooftotaa jechuudha gabaabumatti. Inni sadaffaan Zeus kan jedhamudha. Waaqa tolfamaa waaqa waaqotaa jedhamee beekamudha. Inni immoo abbaa intala Artemisii fi ilma Apolooti jedhamaniiti kan isaan beekaman jechaadha. Isaan kun immoo Zeus kan jedhaman kun abbaa intala Artemisii fi ilma Apolooti jedhamanii kan isaan beekaman. Inni afuraffaan Deetroon kan jedhaman immoo waaqa oomishaati. Yommuu midhaan ga'e waaqeffama. Inni kun immoo oomishaan jechaadha. Oomishaan waaqeffama. Inni shanaffaaf inni baay'ee guddaan amantoota rakkisaa ture Imperial worshipidha. The difficulties of the church in Pergamon were minorly connected with the religious system known as Imperial worship, which in the province of Asia had its headquarters in Pergamon. Look, inni kuni Imperial worshipin kun Pergamon kana keessatti balaa guddaa amantoota irraan ga'aa kan ture. Waldaa kanatti illee rakkoo guddaa ta'aa kan ture Imperial worshipidha. Yookaan immoo mootota waaqeffachuu jechaadha. Imperial worship jechuun warri Ingiliffaas hin dhibu. Mootota waaqeffachuu jechuun kun siistema amantaa biyya sanaa keessa jiru kan head officein isaa yookaan immoo galmi waaqeffannaa isaa Pergamon keessatti argamu. Galmi waaqeffannaa muummeen galma waaqeffannaa isaa inni guddaan Pergamon keessatti argama jechaadha. Inni kun baay'ee cimaa baay'ee amantoota gidirsuu gubbaatti rakkina cimaa uumaa kan ture. Waldaa Pergamoniif gufuu guddaa kan ta'e Imperial worship kana jechuudha. Kana jechuun amantoonni waaqa waaqeffatu silaa worship garuu Imperial worship yookaan immoo nugusoonni biyya sana keessa jiran sun namoonni akka isaan waaqeffatan dhiibbaa irraan ga'u jechaadha. Yoo isaan isa waaqeffachuu baatan yaa'u kan isaan eeggatu du'a ajjeechadha waan ta'eef kana kanatu isaan eeggata. Rakkoo guddaan Imperial worship ture jechuudha. Waldaa Pergamon kana immoo kan hundeesse Phaawulos hundeessee jechaadha. Wanti isin jedhu. Kan ammoo kan argannu hojii ergamootaa 19:10 gubbaatti. Waldaan kun waldaa araaramaa Compromise Church jedhamtee beekamti. Compromise Church jedhamtee beekamti. Kun waldaan amala waldaa bara 313 amma 606 dhaloota Kiristoos booda jirtu kan bakka buutudha jedhamee yaadama jechaadha. Pergamon tuni seenaa waldaa kiristaanaa keessatti waldaa bara 313 hanga 606 dhaloota Kiristoos booda jirtu kan bakka buudha jedhamee yaadama jechaadha. Duubatti si deebisee waa'ee Antiipaas kana odoo isinitti himin dura Antiipaas kuni Imperial worship kana keessatti yookaan immoo waaqeffannaa nugusoota mootota waaqeffachuu kana keessatti amantoonni guutumaan guutuutti hin didan fudhannu jedhani. Warra mootii kana waaqeffatanii fi waraqaatu kennamaaf. Waraqaa miseensummaa, waraqaa maamilummaa, waraqaa membership jechaadha. Membership certificate kennamaaf. Kanaaf warra certificate san qaban hin tuqamanii warra certificate ittiin mootii waaqeffatanii beekamtiin ittiin kennameef sun hin qabne garuu wareegamu jechaadha. Warra wareegama san keessaa Antiipaas tokko. Kanaaf Antiipaas kun immoo tajaajila waldaa Pergamon ture yeroo sanatti.
namni kun Antipaas kun waaqayyo waaqarraa yeroo isatti dubbatu Antipaas dhuga baatu koo garbicha koo isa amanamaa jedheetu waama jechaadha. So Antipaas kun yeroo mootiin biyya sanaa yeroo sana ture Dimishiyaan akka isa waaqeffataniif uummata dargisiisu inni si waaqeffadhu waaqa waaqeffadha malee waaqa kan biraa hin jiru gooftaadha kan sagadamuuf Yesuus Kiristoos jedhee dinnaan uummata fuulduratti baasanii qullaasaa abiddaan gubanii ajjeesanii jechaadha. So amantoota waldaa Pergaamoon keessaa wareegamuudhaan maqaan isaa dursee kan ka'u Antipaas kana jechaadha. Yesuus waldaa kanatti immoo yeroo ibsu maal jedheen ergaan kun isa billaa qara lamaa billaa qara qabeessa karaa lamaan qarame qabu sana biraa dhufeedha. Billaa qara qabeessa karaa lamaan qarame qabu jechuun boqonnaa tokko keessatti akkuma ilaallee turre afaan isaa keessaa billaa qara qabeessa karaa lamaan qarametu ba'aa jedha. Kun immoo kallattummaan kan agarsiisu dubbii afaan isaa keessaa ba'u jechaadha. Dubbiin afaan Waaqayyoo billaa qaramaa caala qara qaba jedha. Ibroonni boqonnaa 4 lakkoofsa 12 waan ta'eef. Kun kan warsimu jeneraalonni Roomaa billaa qara lamaan qarame foon qofa ajjeesuudhaan gooftaa billaa foonii fi lubbuu gargar baasu qabu wajjiniin wal lolaa turan jechaadha. So jeneraalonni warra Roomaa billaa qara lamaan qarame baatanii jechaadha kan isaan uummata kana gidirsaa turan. Tokkoffaan sagalee Waaqayyoo afaan Waaqayyoo keessaa ba'u bakka bu'a billaan kuni akka isaaniif galuuf immoo amantoota kanatti yeroo itti dubbatu yeroo itti ofiisu Waaqayyoo maal jedhee kan isaan beekan jeneraalonni warra Roomaa billaa karaa lamaan qarame kanaan isaan ari'achuu isaan qaluu isaaniif beeku. Kana beeku jechaadha sirriitti. Akka isaaniif galuuf jedheetu Waaqayyoo billaa karaa lamaan qarame caala qara qaba sagaleen koo ani akka isaanii billaa fudhadhu isaan hoos hin ajjeesan iyyuu foon keessan ajjeesu malee lubbuu keessan homaan godhani jedheetu gooftaan billaa fooniif lubbuu gargar baasu qabu ana jedhee itti dubbate jechaadha. Kana Ibrootaaf 12 irraa argattu. Yesuus cimina waldaa kanaa yommuu ibsu maal jedhee iddoo ati jiraattu beekaa jedheen. Iddoo ati jiraattu beekaa jedheen. Inni lafa teessoo seexanaati. Akkuma duratti ilaalaa turre lafa teessoo seexanaati jedheen Waaqayyo magaalaa tana hin beekaa jechaadha. Ati garuu maqaa koo jabeessitee qabatte malee bara Antipaas dhuga baatuun koo amanamaan akkuma dura isin jedhe ilaalaaka mul'ata boqonnaa 2 lakkoofsa 13 gubbaatti ati garuu maqaa koo jabeessitee qabatte malee bara Antipaas dhuga baatuun koo amanamaan koos isin gidduutti iddoo seexanni jiraatu sanatti ajjeefame iyyuu anatti amanuu kee hin gannee jedha. Laala yaa obboloota koo Antipaas kun dhuga baatuu amanamaadha. Tajaajila Waaqayyooti. Kan inni itti ajjeefame immoo iddoodhuma teessoo seexanaa sanatti. Iddoo seexanni jiru sanatti jechaadha. Akkuma isin jedhe ergamoota teessoo seexanaati. Waaqa tolfamaa impeerii worshippiin achi keessa jira. Waaqoliin tolfamuun kan biroo achi keessa jiru. Egaa ajjeefamuun isaa kun yookaan wareegamuun martaayir ta'uun isaa kun maalirraan ka'e yoo jenne mootiidhaaf sagadu jedhe. Mootii kana hin waaqessu jedhe. Mootii kanaaf hin bitamu jedhe. Mootii kana isa waaqaaf lafa uume malee mootii umuriin isaa 70 80 90 100 jiraatu kanaaf hin bitamu gaafa jedhu waraqaa ragaa sana dhabee waraqaa ragaa maamiltummaa kan ittiin nugusa waaqeffata sana gaafa kennuuf didan sagadinaan hin sagadu gaafa jedhu amantoonni achi keessa jiranillee gaafa didan ajjeefamuusaa yookaan immoo wareegamuusaa maqaan isaa kan barreeffame Antipaas kun iddoo kanatti argamaa jechaadha. Antipaas soortuu waldaa kanaa akka ta'e ilaallee akkaataan du'a isaa baay'ee kan nama rifaasisu. Biroonzii baay'ee ho'isanii keessa buufamee itti qadaadame biroonzii keessa buusanii baay'ee danfisanii jechaadha. Kun baay'ee namatti hin tolu dubbachuudhaaf iyyuu. Kana booda jalaana beddeetti bobeessanii dhiphina hadhaan affeelanii gubanii ajjeesan jechaadha. Kana kan godhan amantoota fuulduratti uummata fuulduratti laalaa cimina amantii warra Pergaamoon jechaadha. Amma soortuu isaanii kana biroonziin gubee ajjeesutti amma danfee affeelamee du'utti Kiristoos irraa ija isaanii hin kaafanne. Kiristoos irraa amantii isaanii hin dhaabne jechaadha. Yommuu mul'anni kun barreeffamu Antipaas wareegamee waggaa 4 guuteera. Hin jiru jechaadha Antipaas. Garuu Waaqayyo gooftaan nama isaaf amaname boolla keessaa iyyuu hin waama. Bakka inni du'e iyyuu kaasee seenaa isaa hin kaase jechaadha. Waaqayyo seenaa taa'eetotaa hin gatu. Kiristaanonni warri kaan kana sodaatanii olaantummaa Kiristoos malee qeesariif hin kennine illaadha. Argitaniittu amma kamiyyuu yoo ta'e Antipaas isaa fuulduratti biroonsii keessatti danfee akka dinnichaatti yookaan immoo
akka foon horiitti affeellamee yoo du'ellee mootii kana akkasuma godha jedhanii sodaatanii yaada isaanii, qalbii isaanii, amantii isaanii gooftara duubatti illee hin deebifne jechaadha. So amma Waaqayyo eenyu waama? Biyya kana keessaa, Phergaamoo kana keessaa Antiiphaasii waama. Bara mootii jallaan biyya bulchu, bara jalloonni biyya guutanii Waaqayyo nugusaan biyya waama, mootiidhaan biyya waama. Mootii jallaan aduu hin taane qajeelaa isaaf jiraate, isa biyyatti gadi dabalame dhiibbaa namootaatiin isa kanaan biyya waama Waaqayyo gooftaan jechaadha. Isa kanaan biyya waama. Waldaa kana gubbaatti qeeqnis immoo ka'eera gaa. Ciminni ishee amma kana yoo ta'e qeeqni itti dhiyaateera. Kiristisaayis taateetti jechaadha. Tokkoffaan qeeqni ishee gubbaatti dhiyaate barsiisa Bala'aam. Barsiisi Bala'aam kuni gaala mootummaatti jiraachuu barsiisa. Seera lakkoofsa 22-25tti hin agartu jechaadha. Waaqayyo xuraa'ummaa, waaqa tolfamaaf sagaduu, qalma waaqa tolfamaaf qophaa'e nyaachuu waan ciiggeef kanarraa ka'uudhaan dargaggoota 24 akka fixe hin arginaa jechaadha. Barsiifni waldaa kana raasaa ture kana kan ishiin ittiin ceephaamte, kan ishiin ittiin qeeqqamte jechaadha. Barsiisa Bala'aam. Inni lammaffaan barsiisa Niqolootaati. Egaa tiyooloojikaalii dibeetaati jechaadha waldaan karaa biraa. Barsiisa macaafatti irraa gorte. Amantii ishii baay'ee jabaadha. Garuu Waaqayyo immoo jabina keenyas akkuma jirutti eegee waan nuti dogoggorres immoo nurratti kaasa malee nu dhiisu jechaadha. Barsiisa Waaqayyoon hin jaallanne barsiisudha barsiisni Niqolootaa jechuun. Kiristaanonni bilisummaadhaan nyaata waaqa tolfamaaf dhiyaate nyaachuu qabu jedhanii barsiisu. Amala gadhee fi jireenya naamusa qabu akka hin jiraanne barsiisu. Waan foon kee gammachiisu raawwadhu jedhanii barsiisu. Waaqayyo waldaa kanaaf waamicha yaada garaas geeddarannaas godheera jechaadha. Kanaafuu Niqoloon ayyaana Waaqayyootti erga fudhattee dibamtee ayyaanni sii kenname araarri sii godhameera akka barbaaddetti jiraadhu jedhanii waan barsiisaniif qormaanni guddaan yookaan immoo ceepha guddaa waldaa kana gubbaatti ka'e barsiisa Bala'aamii fi barsiisa Niqolootaati jechaadha jiru. Rakkoon kun rakkoo wal fakkaataa waldaa Efesoon keessa jirudha. Rakkoon barsiisa Niqolootaa kun waldaa Efesoon keessatti akkuma ilaallee turre rakkoo guddaa ture. Waldaan Efesoon barsiisa kana yoo balaaleffattu waldaan Phergaamoon immoo ni simatte argitanii. Waldaan Efesoon barsiisa Niqolootaa hin simanne hin balaaleffatte beektu. Waldaan Phergaamoo immoo barsiisa kana wajjiniin walii galtee jechaadha. Waldaa keessa jira jechaadha barsiifni kun. Waaqayyo kanaan Efesoon yoo jaju Phergaamoon immoo ni qeeqe argitanii. Waaqayyo waldaa Efesoon maal jedheen barsiisa Niqolootaa kana atis hin balaaleffattaa jedhee. Phergaamoon immoo maal jedhee barsiisa Niqolootaa gidduudhaa qabdaa jedheen. Waaqayyo waan kana akka jibbi yeroo lama dubbatee jechuudha. Efesoonittis dubbateera. Efesoonis simanne Waaqayyoon simanne Phergaamoonittis dubbateera. Phergaamoon garuu simatte yeroo kana Waaqayyo gooftaan lama kaasuusaa agarra jechaadha. Barsiisni kun suutaan olaantummaa lubootaa kan leellisuu fi caasaa waldaa Kaatolikii Roomaa dagaagsaa kan deemu ture. Waldaan Kaatolikii Roomaa dhiyeenya kana luba ishee akka dhabde argine adeemsi isaanii sirrii akka hin taane durumarraayyuu kaasee seenaan waldaa kiristaanaa kan nutti muudha jechaadha. Kanaafuu barsiisa Niqolootaati hordofuu jechaadha. Hordoftoota fi jaalatamtoota keenya sabskiraayib gochuun dagatinaa. Sheer godhaa obboloota keessaniifis. Oduma qo'attanu waan gaaffii isinitti ta'es immoo barreessuun dhiisinaa. Yaada nu jajjabeessus immoo jalatti barreessuu katabuun dhiisinaa. Akeekkachiisa waldaa kanaaf kenname maal ture? Ammas yaada garaa kee geeddaradhu. Kana yoo gochuu dhaabatte garuu ani rifeensitti nan dhufaa. Jara sanas billaa afaan koo keessaa ba'uun nan lolaadha. Jara kam? Amma as keessatti qaama ergaa fudhatu lamatu jira. Tokkoffaan waldaadha. Waldaadhaan maal jedhu Waaqayyo yaada garaa keetti geeddaradhu. Bakka waamichi Waaqayyo yeroo hundumaa waldaadhaaf godhu waamicha yaada garaa geeddarannaati. Yoo ta'uu baate dafee sitti nan dhufaa jedhe. Namaa dhufuu fi namatti dhufuun gargari. Jedhee raawwatee maal jedhe jara sana jechuun immoo warra barsiisa hin barbaachifne barsiisa Bala'aamii fi barsiisa Niqolootaa warra barsiisan sana billaa afaan koo keessaa ba'uun nan lolaa jedhe. Mul'ata 2:16 gubbaatti. Akkuma dura jenne billaan afaan Waaqayyoo keessaa ba'u maanni dubbii isaati. Kanaafiyyuu
Waaqayyo billaa afaan isaa keessaa ba'uun lola gaafa jennu barsiisa dhugaa dubbatee sirrii akka hin taane dubbatee jara sana balleessaa jechaadha. Ammas yaada garaa kee geeddaradhu jedhee. Namni gurra qabu isaa hafuurri qulqulluu waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u jedha. Kun immoo ergaawwan waldoota Eeshiyaa xiqqoo kanarra Turkiyee jedhamuun beekamtu torban keessatti barreeffameef dhuma irratti ergaan kun jira. Namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluu waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u jedha. Kun kan inni agarsiisu ergaan kun waldoota torban maqaa dhaatee haa barreeffamu malee waldoota hundumaa biyya Eeshiyaa keessa jiranii fi waldaa ishee irraa addunyaa kana gubbaa jirtu hundumaaf kan barreeffame kan ilaallatu akka ta'e argina jechaadha. So itti fufee maal jedha? Isa moo'uuf jedhee maannaa dhokataa sana keessaa nan kennaaf jedha. Isa moo'uuf maannaa dhokataa jechuun kakuu moofaa keessatti hiika baay'ee qaba. Maannaa dhokataa jechuun deebi'anii akka hin beelofne deebi'anii waan nyaatan dhabanii akka hin rakkanne kun isa galgalaati. Isa jireenya bara baraa argannu jechaadha. Tokkoffaan maannaa dhokataa. Lammaffaan immoo dhagaa calaqqisaa maqaa haaraan irratti caafame tokkos nan kennaafedha. Dhagaa calaqqisaa jechuun akka yeroo sanaatti namni tokko mana murtii dhaqee yeroo himatame yakka ittiin himatame sanarraa bilisa gaafa ta'e dhagaa calaqqisaa kanatu kennamaaf. Dhagaa calaqqisaa kana immoo maqaa isaa irratti barreessanii kennuuf akka waraqaa eenyummaatti jechaadha. Kanaafiyyuu namni dhagaa calaqqisaa kana kan maqaan isaa irratti barreeffame of harkaa qabu noo galte yookaan immoo yakka kamirraayyuu bilisa jechaadha. Yakka kamirraayyuu bilisa ta'a. Maqichas isa fudhatu sana irraa kan hafe namni tokko illee hin beeku jedha. Kanaafiyyuu Waaqayyo maal jedha? Waldaasaa warra yaada garaa geeddaratan ani isaan ittiin seexana fuulduratti yakkamuu hin taane kan isaan ittiin biyya lafaa keessatti yakkamuu hin taane yakkarraa bilisa kan jedhu nuu kenna. Kana kan godhe araara Waaqayyooti. Yaada garaa geeddarachuu keenya jechuudha. Dhagaa calaqqisaa maqaa haaraan irratti caafame tokkos nan kennaaf gaafa jedhu mana murtiitti gaafa dhiyaattan namni tokko dhagaa kana qabatee mana murtiitti odoo himatame iyyuu dhagaa sana maqaan isaa irratti barreeffame sana gaafa dhiyeessu free from any guilt jedhama jechaadha. Yakka kamirraayyuu bilisa jedhama jechaadha. Ati karaa Yesuus Kiristoos yakka keetirraa bilisa taate. Waada waldaa kana galame egaa akkuma isiniin jedhe maannaa dhokataadha. Kan bara Musee saanduqa kakuu keessatti mana qulqullummaa keessa dhokfamedha. Kun kan inni dubbatu qooda amaloonni biyya lafaa suuta suutan gara waldaa kanaatti galan waldaan mul'ata dhokataa akkana ittiin dhorkuu dandeessu akka fudhattu jechaadha. Dhagaa calaqqisaan akkuma dura isiniin jedhe maqaa haaraanitti caafame kuni dhagaa calaqqisaa yookaan adiin mallattoo namni tokko mana murtiitti yoo himatame yakkamaa akka hin taane noo galtii ta'uusaa agarsiisudha. Namni kana qabu yakka kamirraayyuu bilisa. Kana jechuun immoo namoonni yeroo nu hadheessanii fi nu himatan Waaqayyo wajjin nu hadheessu nu himatu otoo hin taane dhagaa calaqqisaa yakka kamirraayyuu bilisa ta'uu keenya agarsiisu nuuf kenna jechaadha. Kanaaf Waaqayyo gaafa dhagaa calaqqisaa kana nu kennu namoonni yoo nu hadheessan namoonni yoo nu himatan iyyuu nu yakkarraa bilisa dhagaa calaqqisaa maqaan keenya irratti barreeffame qabna jechaadha. Kanaaf Waaqayyo gooftaan nu wajjin hadheeffamu nu wajjin maal ta'uu hin taane gaafa sana Waaqayyo dhagaa calaqqisaa maqaan keenya irratti barreeffame nu kennaa jechaadha. Akkuma ergaama jechuun fuudhuu jechuu ta'e jalqaba irratti akkuma laalle jechaadha. Bara 313 hanga 476 waldaa fi impaayerri Koonistaantiin tokko ta'uudhaan yeroo iddoo qabatanitti barsiisti Bala'aam waldaa fuudhee jechaadha. Barsiisni Bala'aam waldaa fuudhee. Koonistaantiin kun dhufuunsaa tamsaasni wangeelatti illee akka hin babal'anne godhee ofii gooftaa amanee dhiibbaa gurguddaa namoota irra ture tokko hidhatee namoonni egaa biyyoota akka Eeshiyaa, Saawud Arabiyaa kana keessatti akka wangeela lallabne godhee kun immoo ka'umsa amantii Islaamaatiif sababa duraa ta'ee jechuudha. Kanaafuu ergamoon waldaa fakkeenya waldaa bara 313 hanga 476 jechaadha.
Nan xumure hordoftoota koo jaalatamtoota ijoollee Waaqayyoo maatiin Trinity Media Network. Amma subscribe godhaami. Subscribe godhaati nu gammachiisa. Trinity Media Network toora miidiyaa kanaaf haaraa yoo taatan obboloota koo yoo toora miidiyaa kanaaf haaraa taatan subscribe, share, like, comment and mallattoo beella santuutaa yaada keessanis immoo nuuf kenna isin yoo Waaqayyo jedhe isa ittaan filamu obboleessa keessan hojjetaa wangeelaa Guutaanaa Joorati. Trinity Media Network dhugaa wangeelaa dhaloota biraan godhaaf qophaa'ee jira. Kanaaf hundi keessanii subscribe godhaa, maatii keenya ta'aadha. Obboleeyyan keessaniif share godhaa, akkasuma subscribe nu godhan nu gargaaradha. Waaqayyo gooftaan waan hundumaan isin haa eebbisu. Yaada karaa keenya haa geeddarannu. Yesuus Kiristoos dhagaa calaqqisaa nuu kenna. Isa eessattuu yoo himatamne yakkarraa bilisa ta'uu keenya nu mirkaneessu dhagaa calaqqisaa nuu kenna. Yesuus Kiristoos maqaan isaa bara baraan kan eebbifame kan galateeffame haa ta'u inni gimbii jabaadha. Barnoonni keenya itti fufa. Gooftaan immoo nu gargaara. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kabajamaa ulfaadha.